Ati akkamitti mana barumsaa deemee dheessi erga abbaan kee ati iddoo kana dargaggeessa wajjin teecha manumatti galtu laalla. Eshi amma waan tokko si gaafadha. Harmeen koo abbaa kootti galtee himtee jennaani irraa sidhuma isuma duukaana buusa. Kanaaf iyyuu atan mana fuutu. Nafuu deette harmee isheeti abbaa isheetu Ishabbaye. mana nama kaadhuuti fuudhii nan jiran sababa na jaallataniif mana keessan kaadheen fuudhaa dheeni. Akki deemna irraati. Deemna irraa. Akkam jirta abbaa farsoo? Naguma. Jirta? Farsoo barbaaddu. Haali Amma dhufam. mana farsoo jedhamu seete. Isitu barbaadan dhugdi isheellee. Isheenoo? Akkana bareeddutu. Maal nuddim? Mucaan akkana bareeddu farsoo dhugdi. Hin fakkaatti. Amma waa yaanneeti. Waa'ee farsoo kee dhisiiti amma. Mucaa kana Hin fidaa amma. iddoon kaadhu dhabeeti. Mee waa matee nu jedhime. Ishee moo? Abbaa faadha isheetti natti kennite kanatti laattatanii iddoon kaadhu dhabeeti. Mee iddoo mana keessan kaadhu laata. Garuu mootiin fuunee mattisi xiqqoo farsoo kanas nuddaati. Hin taayyuu achi keenye. Mee haa ta'u lafa keenya jedhamne waan ta'eef. Amma intala akkana bareeddu tana sossobdee waan hin taane itti haasoftee deemanii jirta. Maatii isaanii natti kennate. Dhugumaan fedhaan si kennanii. Dhugaa natti kennatanii mana kee keeyannaadha inni wayyaa dibetta garuu xiqqoo isheeti farsoo kana waan gurgurtuu fi haa ta'u mana kee Rakkoon qabu mana bal'aa keessa gala. Rakkoon qabu. bal'aa galtee Guyyaa meeqa barbaadde? guyyaa osoo hin taane waggaa afuriif si bira ta'u dheeni waggaa afuriif si bira ta'u dheeni. Anumatu fuudha gaa. Anumatu fuudha. Anatu fuudha. Baay'ee bareeddi fuudhus. Jedheera. Anatu fuudha. Asilawu jedheera. Waggaa afur. Ati mee haa fuudhata si bira kaa'uun haa Lakki nafu manni bal'aadha. lakki Of bira kaa'i. akka gootu Abbaa Rabbi yoo dubbanne guyyaa lama sadiif yoo ta'e rakkoon qabu garuu waggaa afur isa fuudha. Ijoollee sadiin arganna. Waggaa afuritti daa'ima sadiin arganna. ilaame ati farsoo bakka nagadi. Ahaa guyyaa sadanii bira kaattee jette. Lakki aafu guyyaa mana barumsaanatti guyyaa Harka isiin isin dhugdee ati farsoo kenna gadi ati bira deemi farsoo guyyaa sadii yoo ta'e waggaa afur na bira kaata. Murtii koo hidhadhee jireenya fokkimsaa kufaatti godhisee abdii ofitti odeessaa bila har'a dhisee kufa borii dhaalaa uumaa koo ganee ta'eera mabshaalaa. Mana uffata aadaa fi ammayyaa Musliimii Fashion bakki argama keenya bulchiinsa magaalaa Shaggar Furii jedhamutti darbii lammaffaa irratti argamna. akkam jirtu? Nagaadha miti? Waan si rakkisaa dheeni waan ta'etu na qunname si rakkisu fedheeni. Maaltu wanti si rakkisu maal? Waan si rakkisu illee baay'een hin jiru. Wanti rakkisu illee baay'een hin jiru. Keessi hin baadha. Utuu baay'ee baannee qo'achaa jirru maal ta'e turre manni. Amma dirqama mana kaa'itteeti. Ilaalee koo manni barumsaa mana koosinitti fakkaan dogoggortee ilaata. Kuni mana barumsaa miti. Mana barumsaa miti. Baay'oon qo'achiisaa jirutu harmeen ishee dhufaniitu mucaa koo maaliif intala koon naan jennaani mana keessan kaadhu naan ayyamtanii jedhe noo achi iddoo tokko gaafadhu dhufee naani na didanii anuma manuma keessan tolee naa jettu jedheeni mana keessan naa keessa jedheeni baay'een turtu dafeen fuudha. Ammam turte mooshi? Baay'een turtu yoo baay'ate dafeen fuudha dafeensi fuudha miti damnee wal fuunee dafeen fuudha waggaa sadii caalaan teessus. Waggaa sadii caalaan teessus. Waggaa sadii bari dafeen fuudha. Dogoggorte guyyaa sadii jechuu barbaadde? Waggaa sadii guutee naan guyyaa tokko dabarsu godheen fuudhee mana itti gala. Dhagee qopheessine. Maal jette? Waggaa sadii? Afur goonu? Isaan miti. Abbaan kun namichichumatti naa kennan manatti hin galaan. Manatti hin galaa? Maal jechuudha? Waggaa sadii jettee waggaa sadii akkamittiin mana namaa ta'an? Meeqa ta'e? Barumsa koo. Dhiistee dhuftee jira. Si barsiisa kan. Barumsa hin barsiiftu. Waggaa sadii hin xumursiista. Ani immoo yoon birrii argadhe si kaffalee nan turadha. Haa ta'u hundumaafuu maaltu jira sitti fakkaate? Amma anis nama guddaadha. Namni waan baay'ee na beeka. Amma naannoo kanatti nama guddaa nama cimaa akka malee uummanni na jaallata. Kanaaf jedhee
Ammaanis beellama qabu baay'ee yeroon qabu naa bilbilaa jiran baay'ee. Samma maal jettarree asin kaadha ishee. Maal dubbatte sila? Nan fuudhaa waggaa 3 booda. Wanni taasaa jirtu kun ifa miti. Ifa naan taane kanaafi ati nama cimaa mucayyoon tun illee nama bareedduu baay'ee namatti toltu. Atillee kan ammoo gaggabaabsi. Amma sun gorsaa ani yeroo hundumaa gorsa godha. Gorsa dhagaan jira. Ishee as kaadhoo dhini. Na dhageessin jedha. Namni si jibbeera sin bakka. Na dhagee. Lafa si kaa'u dhabeera. Mana si ijaaru. Kanaafuu nama cimaa ta'e jabaadhu. Naako atis baradhu. Nama guddoo ta'e. Nama cimaa ta'e sin jechaara jabaadhu baradhu bakka gaagee bakka namni marge. Utuma qonnaan kun tafee jiraatu otoo na tafee jiraatu gaafan si arguu dhufu otoo gufuun na dhahee karaa irratti na gombisee jiraatu maaluma gochuu dhufee maaluma ta'ee barumsa koo dhiisee tokko qormaata kootti nafi qormaani na jala darbe jedhan ijoolleen natti mana maaluma ta'ee isa yuubboossa mana nam tokko nama godhatu si fuudhuuf karoora qaban ture filayyi. Si fuudhuuf karoora qaban. Mana nama waggaa tokko waggaa 3 akkamittiin namni achi na godha akkamittiin mana fi na godhata maal jechuudha moo isaanitti na heerumsiisuufati. Kuma gootii si fuudhuuf hawwiin qaban ture. Maal ta'eera amma waan tokko murteessi maal gochuu qabda. Maal egaa dallaa horii keessatti si kaadhaa namni mana isaa na didee. Na fuuta. Maal dallaa horii keessatti si kaadhaa hin jiru. Otoo gaafa si bira dhufu boolli kenna fudhattee jiraati. Dhugaadha. Anatu wal beeratee sila yoo jennatan. Inni argi taati naan fuututti. Booddee immoo garuu wanti kun booddee. Inaan jettee. Maatii isa dagalaare. Eessattan gala. Mana matti gala. Bakkuma hin galuu hin qabne. Waan an godhu qabu gaa. Shamarran fuudhadhamnan akkasuma maraattu isin an fuudhadhe. Ani maal yaaddaa ture beektaa? Anaani. Gaafa wal fuunu akkamitti sireera ciimna kan jiru yaaddaan ture. Oo ijoolleedhaan yaadaa ture. Ammaan gaafa tokko si gaafadha. Gaafa tokko qofaan adeemsa. Amma maalan gochuu qaba? Bakka akka gootu gali. Gali naan jettaa sayyuu. Gali naan jettaa. Maalan godhare? Boollatti gadi galishi. Nariifati. Boollatti gadi gali. Eessa naqa nariifadhu eessa naqare? Deemuun qaba. Dirqaman deemuun qaba. Dhugaadhi. Booddee moo hin gaabbitaas moo mana dhugaadhi. Eessa si kaadhare? Nan barbaaddu. Dallaa horii keessa si kaadhaare sitti ijaaree bakkee namnu dideera. Maal amma kana maalan godha? Dallaa horii keessa si kaadhaare. Dallaa horii sitti ijaaree keessa si dhaabu. Ganama dhufee sirraa hiikee si ilaalu amma waggaa 3tti. Maali waaqayyo? Maalan balleessi? Woy! Maalan balleessi? Waalan nyaadhee buluudhaa waan jira. Maal kana amma maala fuudhee galee maalan nyaachisaa? Woy! Armaan hoosisaa qabu. Na fuudhetti ku waaqayyo. Waaloo. Yoo. Na fuudhette. Maal addunyaa kana irraa nan fuudhamuun. Wayyoo. Na fuudhii. Maal addunyaa kana irraa nan fuudhuunaan. Mana uffata aadaa fi ammayyaa fi faashin bakki argama keenyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Furii Gamoo Guddee darbii 2ffaa irratti argamna. Warri ajajachuu barbaaddan biyya alaas kan teessan biyya keessas kan keessan bakka isin jirtanitti isiniif qabsiisna. Waan barbaaddan nurraa argachuu dandeessu. Waan aadaa wal qabate hundumaayyuu humna keenya argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa 949 1132 11. Farda suwoya, anu si jalade, kungi talbadiya, farsi abban karshi, niti sagal kaba, fedi kesin gutu, alta kan tataba. Kange si mikira, irti kalawoya, fedi kesi gute, sida dapan rafa.
Shaludi